Tolegaa waa'ee waan guddaati wanti nuyi baraa jirru waa'ee abjuu guddaa yookaan immoo waa'ee mul'ata guddaa isattiin biyya lafaa bira geessu. Akkuma hin jedhee mul'atii yookaan abjuun wanta nuyi gaaf tokko akkastu ta'a jennee yaannu qofa miti jenneerra. Eeyyee waggaa 20tti waggaa 30tti waan akkasii ta'a inni jedhu tarii vision boardii keenya irratti barreeffama ta'a. Haa ta'uyyuu malee garuu wanta nuyi ammaa kaanee jiraannudha mul'ati. Gaafa inni sun ta'uun quufaa, gaafa inni sun ta'uun gammada, gaafa inni sun ta'uun milkaa'a. Waggaa 5 waggaa 10 kanatu ta'a utuu hin taane adeemsa karaa isaa jalqabuutu nurra jechuudha. Fakkeenyaaf asii kaanee iddoo tokko dhaquu yoo barbaanne magaalaa dhannu sana beennaa, iddoo jirru immoo beennaa. Iddoo jirru kaanee akkamittiin iddoo sana akka dhaqu raawwatii isaa sana barbaaddannaa jechuudha. Kanaaf warri konkolaataa oofnu GPS qabna yoo ta'e GPS keenyatti adreesii lafa dhaquudhaaf jennu sana yoo itti galchine GPS keenya ofuma isaatiin iyyuu iddoo nuyi jirru beekti waan taateef yookaan beekaa kaalkuleetu gara nuyi irra deemuun irra jiru raawwatii gaarii ta'ee raawwatii dhiyoo ta'ee rashaaworiidha yoo ta'es jaamii baay'ee tiraafikii baay'ee kan hin qabne nuuf ileetu gara nuyi irra dhaquu nurra jiru sanarra nu deemsisaa jechuudha. Amma gaa iddoo sana dhaquudhaaf manaa kaaneerra waan ta'eef nuyi maal jalqabneerra adeemsa waan sanaa jalqabneerra. Adeemsa mul'ataa gaafa jalqabnitu milkaa'ummaan keenya jalqabachuudha. Milkaa'ummaan yeroo wanti sun ta'u waan duukaa dhufu gammachuun yookaan achiivii godhuun yeroo wanti sun raawwatu waan duukaa dhufu qofatu hin taane jireenya keenya keessatti wanta nuyi har'aa bor goonuudha jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha firoota ko. Karaa irra deemnurraa ceeneennaani raawwatii biraa qabanneennaan iddoo biraatti dhaqnee of arguu dandeenya. Iddoo jirru beekuun barbaachisaadha. Iddoo dhaqnu beekuun barbaachisaadha. Iddoo jirru kaanee attamitti iddoo kamiin akka dhaqnu immoo ba'eessa goonee beekuutu nurra jira. Karaarraa yoo ceene xiyyaara gara biraa dhaqu yoo yaabbanne fakkeenyaaf Itoophiyaa dhufuu barbaanne tikeetti Awustiraaliyaadhaa yoo binne hanqara Itoophiyaa dhaquu hin danda'u. Tikeetti Itoophiyaatti geessu bitee xiyyaara sirrii yaabbachuutu narra jira jechuudha Itoophiyaa ga'uudhaaf. Kanaaf mul'ata yeroo qabaannu mul'ata sana biraan wantoota nu ga'an waan sirrii qabaachuutu nurra jira. Waan sirrii elementoota sirrii ta'an qabaachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. So yeroo mul'ata jalqabnu hiriyoonni nuyi filannee wajjiniin jiraannu baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Dhiibbaa mul'ata keenyarraan ga'an qabu. Dhiibbaa ilaalcha keenyarraan ga'an, dhiibbaa yaada keenyarraan ga'an qabu. Carraa isaan nurkatti kuffisuudha, carraa isaan hudhaatti hambisuudha baay'ee waan jiraatuufi hiriyoonnumti nuyi filannu hiriyoota mul'ata keenya wajjin maachii godhan ta'utu irra jira. Kitaabonni nuyi dubbifnu kitaaba gara waan sanaatti nu geessu ta'utu irra jira. Oodiyoo nuyi dhaggeeffannu sooshaal miidiyaa irraa wantooti nuyi ilaallu lafi nuyi torii keenya investii goonu iddoo nuyi oollu wanti nuyi yeroo keenya baay'ee irratti balleessinu hundumti isaa wantoota mul'ata keenya hojjechuu keessatti qooda hin qabne yoo ta'an gara waan sanarra nu adeemsisaa hin jiran gara sanatti nu butaa hin jiran gara sanatti nu dhiyeessaa hin jiran yoo ta'e carraan mul'ati keenya raawwachuudhaa baay'ee dhiphaa ta'a. Kanaafitu har'aa bor jireenya har'aa borii keenyaati mul'ati. Mul'ata qopheessinee achi waan keenyu wayii otoo hin taane mul'ata qopheessinee erga mul'ata qopheessinee goolii seetii goonaa erga goolii seetii goone immoo amma jalqabne amma gaafa iddoo akkasiiti jenne geenyu sanaatti mul'ati sun har'aa bor jiraatamu, har'aa bor yaadamu, har'aa bor dubbatamu, har'aa bor irratti kadhatamu, har'aa bor waa'ee isaa barachuu, har'aa bor ekspiriyaansii dabalaa deemu, har'aa bor irratti investii gochaa deemu, jireenya keenya guutummaa wanta sanaaf laannee isa duwwaarratti xiyyaafannaa guutuu goonee duukaa deemuutu nurra jira jechuudha. Mul'ati mukaa'uu hin jaallatu. mukaa'uun barbaadu.
ilaalamuu barbaada, dhagahamuu barbaada, hojjetamuu barbaada, nama saasofsiisuu barbaada. Kanaafuu ani mul'ata akkasiin qaba jettanii martanii waan keessan utuu hin taane jireenya keessan ta'e life style keenya ta'e halkanitti guyyaatti yerootti yeroo malee waa'ee waan sanaa yaadaa, xiyyaafannaa keenya guutuu, humna keenya guutuu, dandeettii keenya guutuu, maallaqa keenya guutuu gara sanatti luuccessine namoota waan sanarratti nu gargaaruu danda'an muuxannoo akka sanaa kan qabanii naannoo keenyatti hiriirsine hiriyoota waan sanaa wajjin wal fakkaatan ofitti naannessine waan qabnu risoorsii qabnu hunduma isaa gara sanatti luuccessine duukaa hin deemnu yoo ta'e mul'ata qofa ta'ee hafa jechuudha. Kanaaf mul'ata qofa ta'ee akka hin hafnetti jabaannee irratti hojjechuutu nurra jira. Akka jedhu namni tokko wanta qabatamaa amma harka keenyarra dhugaa ta'anii jiran 1,000 mannaa'edha. Waan ijaan hin argamne mul'ata wayyaa'edha. Wantoota qabatamoo dhugaa ta'anii harka keenyarra jiran 1,000 mannaa wanta hin argamne hin mul'anne mul'ata qabaachuu wayyaa'edha. Dhugaa atamma qabdu, qabeenya tamma qabdu, maqaa tamma qabdu, beekamtii tamma qabdu, ulfina tamma qabdu qaba jettee waan ati lakkaattu hundumaa wanti caalu mul'ata. Mul'ati namoota tokko duwwaan waan godhu irra jiraatu miti. Namooti yeroo qaban, namoota horii qaban, namooti barnoota qaban, namoota humna isaa qaban waan godhamu miti. Yeroo irraa waan hojjetamu miti mul'ati. Namni kamiyyuu miisii godhuun kan irra hin jirre yoo jiraate mul'ata. Namni kamuu qabaachuun kan irra jiru yoo jiraate mul'ata. Mul'ati yookaan abjuu guddaanii jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Jireenya dhala namaatiif. Iddoo jirtu si fuudheetu lafati dhaquu barbaaddu yookaan immoo akka tidhattu lafa uumaan itti si eegaa si barbaadaa jiru sanaa akka tachi geessu kan si godhu yoo jiraate mul'ata. Waan hin argin ta'uu hin dandeessu waan ta'eef dursitee arguutu sirra jira. Dursitee arguutu sirra jira. Mul'ati kuni waan ija fooniitiin hin argamne imaginationi keenyaan yookaan immoo ija garaa keenyaa isa jennuun yookaan immoo ija fuuraa isa jedhamuuni waan nuyi arginuudha. Eenyummaa fuuraa qabna argatee ija fuuraa qabna jechuudha. Ija fuuraa keenya sanaan yookaan immoo ija qalbii keenya imaginationi keenyaan waan nuyi arginuudha. Waan amma namni kamiyyuu hin argine nama kamittuu kan hin mul'anne ati qofti waa'ee kee isa argituudha. Waa'ee nama kan biraa miti. Waa'ee eenyu agarta? Waa'ee kee agarta. Waa'ee kee isa kam? Waa'ee kee isa itti uumamte addummaa si keessa jiru waan ati hojjechuu jaallattu waan ati ittiin biyya lafaa tuttu waan ati ittiin gaaffii biyya lafaa keessaa tokko deebiftu waan ati ittiin rakkoo biyya lafaa keessaa tokko hiittu waan ati ittiin biyya lafaa guutummaadhaaf eebba ta'uu dandeessu waan ati biyya lafaarraa fudhattu utuu hin taane waan ati biyya lafaatiif kennuudhaaf jettu kennaa gati jabeessa kennaa guddaa kennaa barbaachisaa uumaan sibira kaa'e akka addunyaa kanaaf laattuu fi kennaa guddaa karaa ati ittiin laattuudha mul'ate jechuun yookaan abjuu guddaa jechuun. Amma namooti baay'een waa'ee mul'ataa yeroo yaadan waa'ee horii yaadu dafanii waa'ee qabeenyaa waa'ee birriidhaa yaadu. Waa'ee waan ati fudhattu miti garuu mul'ati waa'ee waan ati kennituuti. Sarvisii ati laattu, tajaajila ati laattu, jireenya ati laattu, muuxannoo ati laattu, kitaaba ati laattu, barnoota ati laattu, risoorsii ati laattu, qabeenya ati laattu sanaadha wanti addunyaan sirraa barbaaddu. Kanaaf ati waan kennitu akkuma qabdu ati namoonni biyya lafaa kanarra jiran hundumtu maal qabu? Waan kennan qabu. Maaliif waan kenninu waan hin qabne nutti fakkaata? Sababii of hin arganneef, sababii of hin beekneef, potentiaalii nu keessa jiru waan hin hubanneef, uumaadhaa wajjiniin right connectionii waan hin gooneef. Uumaadhaa wajjiniin right connectionii waan hin gooneefitu maal dhabnee jirra? Eenyummaa keenya dhabnee jirra. Kanaaf hiyyeessa, waldhaalaa, jooraa, gadadamaa, nama gatii hin qabne, nama waa'ee hin baafne ofitti fakkaannee jirra malee nama waa'ee baaftu, nama gatii qabdu, nama waan addunyaa kana guutummaadhaaf ga'u qabdu
kennaa namoota hundumaatiif kennuu kan dandeessu nyaata dhugaatii uffata aayidiyaa usii galee wanta kennamu kan si bira jiru nama akkasii jechuudhaati. Nama waa namarraa barbaadu, nama waa namarraa eegu, nama harka namaa kajeelu, nama harka namaatiin jiraatu miti. Namoonni tokko harka namaatiin hin jiraadhaan jira. Namni harka namaatiin akka jiraatu godhamee hin uumamne. Namni nama of danda'ee jiraatu akka ta'u godhameetu uumame. Yeroo of danda'u siin jedhu immoo kophaa kan jiraatu osoo hin taane nama hundumaa wajjiniin immoo deebi'ee kan jiraatu. Yeroo jiraatu immoo maal godhaa? Namoota kennaa namarraa fudhachaa. Kanaaf namni hundumtuu namarraa fudhachuutu irra jira. Namni hundumtuu namaa kennuutu irra jira. Waan kennitu qabda, waan fudhattus qabda jechuudha. Innati kennitu sun egaa maal jedhama? Mul'ata guddaa yookaan abjuu guddaa jedhama jechuudha. Isa irratti ni hojjechaa jiru. Sarratti ni hojjechaa jiru. Sarratti innati hojjechaa jiru. Maal ta'inna egaa mul'ate kee? Mul'ate kee kuni maal ta'inna? Inni si keessaa baay'ee biyya lafaa obaasu kuni galaanni yookaan burqaan si keessaa burqee addunyaa kana wal ga'uu danda'u kuni maal ta'inna laata? Wanta addunyaa laatu. Waan guddaa ta'uun irra hin jiru. Waan guddaa. Waa'ee Yootor kaaseen utuun guduunfin dhiise yeroo darbe waa'ee Yootora biyyuu Museedhaa kaaseen waa'ee Musee bal'inaan haaseetanii waa'ee biyyuu isaatti hin darbinin dhiise. Abbiyyuun Musee kun Yootor Museen Israa'el Gibxiidhaa dhaqee Israa'eloota fidee yookaan Israa'eloota harka garbummaa warra Gibxi jalaa baase seenaan addunyaa beekaa kana. Garbummaa warra Gibxi jalaa baasee fidee lafa onaa keessa geggeessaa utuu jiru abbiyyuun isaa simachuudhaaf itti ba'ee akka itti Museen hojjetu ilaale hojii. Museen firdii isaanii qajeelcha ture, kissii namoota garaagaraa ilaalee murtee kennaa fi isa kaaniif gorsa garaagaraa kennaa, isa kaaniif hin kadhataa, wantoota garaagaraa guyyaa guutuu hojjeta. Ganama dhaqaa galgala gala. Israa'eloonni warafaa qabatanii taraansaa dheerateetu namni aduu keessa bokkaa keessa dhaabbatee Musee eega. Isa booddee abbiyyuunsa akkuma ilaaleetu maal hojjetaa jirtaati jedheen. Maal hojjetaa jirtaa? Jennaani Israa'eloonni warri gaaffii qaban deebii barbaacha dhufu, warri dhukkuba qaban fayyinaaf dhufu, warri rakkoo qabaatan rakkoo isaanii hiikkachuuf dhufu, warri wal lolanii firdii isaanii qajeelfachuudhaaf dhufu. Waan akkasiin namaa ilaalaa jennaan maaliif akka gootaa jedheen? Tokko ofii kee dadhabsiiftaa. Maatii keetiif yeroo dhabdaa. Israa'eloonni immoo dafanii murtoo barbaachisaa hin argatan nama tokko ati. Namoonni hammi kun guutuun dadhabaa ooluun isaanirra hin jiru. Kanaafuu hangafa 1000, hangafa 100, hangafa 50, hangafa 10 geggeessitoota Israa'el keessaa kaasiiti isaaniin geggeessitoota godhe. Hangafi 10 haa ilaalu dubbii. Hangafi 10 isa dadhabe hangafa 50tti dabarsu. Hangafi 50 isa dadhabe hangafa 100tti dabarsu. Hangafi 100 isa dadhabe hangafa 1000tti dabarsu. Hangafi 1000 isa dadhabe immoo sibira haa dhufuuti. Akkasittiin hangafa 1000 biratti hangafa 10 biratti iyyuu hojii baay'eetu hiikama sababa ta'eef Israa'el guyyaa guutuu si eegaa ooluun irra hin jiru. Gaaffii tokkoof namni guyyaa 100 yookaan waggaa tokko marmaaruu hin qabu. Gaaffii isaa namni atattamaan deebii argatee galuutu irra jira. Tajaajila barbaachisaa ta'e namni saffisaan argachuu qaba waan ta'eef Israa'el keessa tajaajilli saffisaan haa kennamuuti. Hojii kana bardanii kana ofirraa buusi jedheen. Museen baay'ee yaada isaa dinqisiifatee yaada biyyuu isaa Yootor yaada sana fuudheetu maal godhe? Hojiirra kaa'e, hojiirra oolche. Hamma ammaatti mana waraanaa addunyaa keessatti Ameerikaa dhaqaa, Awurooppaa dhaqaa, Itoophiyaa dhaqaa maaltu jira? Hangafa 10, hangafa 50, hangafa 100, hangafa 1000tu jira. Isa gararraatti iyyuu immoo ol ba'ee jira jechuudha bara kana keessa. Yaada eenyuti kun? Yaada Yootor. Yaadi Yootor kun xinnoodha. Daqiiqaa 5 guunne wanti inni Musee wajjin haase. Manni waraanaa addunyaadhaa hamma ammaatti garuu isaan jiraataa jira. Kampanoonni baay'een siistemii kanaan hojii hojjetaa jiru. Yaaduma xinnoo sitti fakkaachuu danda'a wanti si bira jiru. Garuu maal ta'uu danda'a? Biyya lafaa guutuu danda'a. Kanaafanii wantichi waan ulfaataa miti, waan ati gidiraa kee agartee miixattee ciniinsifattee waan ati fiddu wayii miti. Kanaafan siin jedheen. Ammas baay'ee yaaduudhaan complicated akkati gootuun barbaaduan. Waanuma salphaa wayiiti wanti isaa.
Amma Yootor kun mul'atas jedhee yaan. Yootor amma kun biyya lafaa guutas jedhee yaan. Yootor amma kuni biyya lafaa guutummaatitti hin geggeeffama jedhee si yaan. Museen urkaa fudhachuu isaan beeku. Garuu Museedhaa jireenya salphisuudhaaf jedhee Israa'elootaa jireenya salphisuudhaa jedhee yaada sana fide namni kun. Yaadi sun dhugumatu salphise Museedhaaf jireenya. Yaadi sun dhuguma salphise Israa'eliif jireenya. Irra darbee garuu addunyaa guutummaadhaaf jireenya salphise jechuudha. Namni kam fuudhee dhimma kee akka addunyaa biraan ga'u hin beektu ati. Fuudhee Productii si bira jiru, aayidiyaa si bira jiru, risoorsii si bira jiru, eenyu fuudhee Awurooppaatti akka geessu hin beektu ati. Eenyu fuudhee Ameerikaatti akka fidu hin beektu ati. Eenyu Ameerikaadhaa gara Itoophiyaatti akka geessu hin beektu ati. Ejensootii mul'ata keetii qophaa'anii jiru. Ejensootii mul'ata keetii maal ta'anii jiru? Qophaa'anii jiru. Fuudhanii isaan maal gochuu danda'u? Geessuu danda'u. Ankee maannoo jiin mul'ata sana qopheessu. Yaada xinnoo fakkaatti ta'a. Yaada xinnoo, yaada gabaabduu, maybe sentensii tokko. Har'a jecha namoota garaagaraa kootii goonam yeroo kitaaba yeroo barreessinus namooti kitaaba dubbiftan keessatti kootii namootaas jechoota namootaa. Namoonni jiran jecha tokkittiitu kitaaba meeqaaf meeqa irratti barreeffama. Jecha tokkittii namni tokko dubbateetu abalu gaafa akkasii akkas jedhe jedhamee kitaabota meeqaaf meeqa irrattitu kootii ta'etu dhufa jechuudha. Isinii galee kanaafuu sentensii dhuma tokko ta'uu danda'a. Tooruma tokko duwwaa ta'uu danda'a wanta ati dubbattu xinnoo wayii fakkaachuu dandeessi. Xinnoo wayii walaloodhuma wayii ta'uu danda'a. Isinii galee barreeffamuma peejii 3 peejii 4 duwwaa ta'uu danda'a. Kitaabuma xinnoo wayii ta'uu danda'a. Faarfannaama aartiima xinnoo wayii ta'uu danda'a. Waanuma muraasa ta'uu danda'a. Garuu innumti ba'ee maal ta'uu danda'a? Biyya lafaa kanaa guutuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf waan namoonni kan biraan hin agarre maal argaa jirtaati? Waan namoonni kan biraan hin agarre maaltu sitti argamaa jira? Waan namooti kan biraan hin hubanne maal hubataa jirtaati? Waan namni kan biraan quban qabaanne maal quba qabaataa jirtaati? Wanti nama biraa hin dhimne si dhibaa kan jiru. Wanti nama biraa hirriban dhoowwanne siin hirriba dhoowwataa kan jiru. Wanti nama biraan gammachiifne si gammachiisaa kan jiru. Wanti nama biraatti hin tolle sitti tolaa kan jiru. Maaltu jira si bira? Kan namaa ari'uu dhiisii, kan namaa jajuu dhiisii, kan namaa ol kaasuusaas gabbuusuusaas dhiisiiti. Isa kan keetiitti deebi'i. Kanatti itti gaafatamtu kan keetti. Abaluu sana gootee, abaluu kana godhee, isa dhiisi sin galchu inni. Dhimma abaluu keessa sin galchu. Dhimma abaluu keessa sin galchu. Maal keessa galcha? Dhimma kee keessa si galcha. Kan jireenya kee oofuu konkolaachisaan jireenya keeti yookaan shufeeriin jireenya keetii si harka jira jireenyi kee. Kan nama biraas hirkan jiru. Kan nama biraas hirkan jiru. Kan kee miidhagsitee bareechitee the best waan jettee addunyaa kanarratti hojjettee darbuudha sirraa kan eegamaa jiru. Namoota mul'ataati biyya lafaa kana keessatti waan gurguddaa isaa kan godhe. Namoota mul'ataati. Kanaafuu mul'ataa hojjechuutu mul'ataa fiduutu akka sirra jiruuni keessa deebi'ee cimsee si yaadachiisu barbaada. Maal argita atamma? Maal argita? Yoo juluunfatte ija kee akkuma siin jedhee harka 80 ala kanaa wanti sitti galuun cufame jechuudha. Beettaa gara gubbaa jirta yoo ta'e gara gadiitti buutaa, beettaa gara gadiirra jirta yoo ta'e frequency'n kee jechuudha gara alfaatti gadi bu'uu dandeessa. Alfaatti gara yeroo gadi buutu sammuun kee kun maal ta'an tasgabbaa'a. Sammuun kee in tasgabbaa'a. Alfaa sana irratti alfaa sana keessa turtee dandeessee yoo deeltaatti yoo gadi buute deeltaan iddoo dinqiidha mul'ata uumuudhaaf. Mul'ata uumuudhaaf. Kanaafuu addunyaa fuuraa keessa galtee imagineeshinii keetiin naxxee waan dinqii isaa biyya lafaatii fiddee dhufuu dandeesse jechuudha. Waan haaraa waan ati fiddu miti. It's already in you. Si keessa jira. Fudhattee dhufteetta hin agarre malee.
fudhattee dhufteet. Maal seenaa tokkoon dhagee kaleessaa awwaala warqeedhaan buudistiidhaa fi hojjetame guddaa isaatu ture. Baay'ee warqee gati jabeessaan hojjetame warri molokseedhaa naannoo sanatti naanna'aniitu yeroo hundumaa waaqessu halkaniif guyyaa naannoo sana jiraatu. Warri kaan immoo ilaalaa dhumatu darbu. Baay'ee iddoo attiraakshinii guddaati warqee sana dhaqanii ilaaluun. Kun egaa waa waggaa dheeraa duraati inni isinitti maaru kuni waan ani dubbiseedha. Waa waggaa dheeraa duraati. Amma stiil jiratee hin beeku guguliin godha. Warri kaan ilaalanii darbu. Moloksoonni garuu achitti kadhatu. Isa booddeetu biyya sanatti lolli baname biyya oltiin budaa jiru sanattitu warqee irraa kan hojjetame baay'ee ol dheeraa kan ta'e akkuma gaara guddaa isaatti kan jiraatu warqeetu jira. Warqee sanattitu naannoo warqeen sun xaawultii warqee sanaa jirutti lolli baname jechuudha. Diinatu biyya biraarraa dhufee gara iddoo sanaa gaafa dhaqanitu gaafuma oduun lolliin jalqaba jedhamu dhaga'amu guyyoota dheeraa dura dhaga'amutu moloksoonni sun maal godhu warri diinaa sun dhufanii warqee sana hatanii akka isaan hin deemnetti warqee sanattitu biyyootti tuulaniitu gubbaasaarras naqaniitu gaaruma guddaasaa gaaruma homaa keessa hin jirre godhanii fakkeessanii lafa kaa'an. Isa booddee warri diinaa dhufanii homaa tokko iyyuu hin agarree tulluudhuma wayii se'anii bira darbanii jechuudha. Waan nama dhibu sababii yeroo dheeraa tururraa kan ka'e warqeen sun achuma keessatti dagatamee hafe. Achuma keessatti dhalooti isa beeku hundumtuu darbeeyyuu achuma keessatti dagatameetu hafe. Garuu maaltu keessara? Warqeetu keessara. Warqee keessara garuu maaliin ukkaanfameera? Biyyoodhaan ukkaanfameera. Biyyoodhaan awwaalameera. Sababa biyyoodhaan awwaalameeruuf maaltu ta'e? Namni tokko iyyuu hin agarre. Achumatti ta'a jechuudha. Dhaqaniitu waggaa dheeraa booddeerra keessaatiin gaafa qotuu jalqabanii tulluun warqeedhaa yookaan xaawultiin warqee guddaansaa iddoo sana akka jirutu argame jechuudha. Jireenyi namaa akka kana. Keessa kee warqeetu jira. Keessa kee daayimendiitu jira. Keessa kee waan guddaa waan gati jabeessatu jira. Garuu maaliin awwaalamee jira? Iigoo keetiin awwaalamee jira. Isa namoonni siin jedhan, isa namoonni sirra tuulan, maqaa dhibba meeqa namoonni siin moggaasan akkatitti of yaadde akkatitti maatiin si waamenitu ani hiyyeessaa, an wallaalaadhaa, an dadhabaadhaa, an gatiin qabu, an waa'een baasu, an nan fokkisaa, an hin baranne jechoota kee kana hundumaatiin maal ta'ee jira? Akka jirutti warqeensi keessa jiru hundumtuu akkaataa mul'achuu hin dandeenyetti awwaalamee jira. Awwaalamee jira. Kanaafuu maaltu ta'utu irra jira amma? Awwaalli sunii diigamee warqeen sun kana booddee mul'achuutu irra jira. Amma albuuda lafa keessa jiru ilaalame. South Africa biyyattiima biyyuma albuudaan beekamte marattanii yoo laaltanii qotuutu isin irra jira sii gadi. Qotuutu isin irra jira. Barbaaduutu isin irra jira. Jira albuudi jira. Daayimendiin jira, warqeen jira, meetiin jira, jira. Dhagaa gati jabeessi jiru, jiru. Maanree qotamee ba'uutu irra jira keessaa. Qotamee ba'uutu irra jira. Si keessas wanti guddaan wanti dinqisiisaan si keessaa jira. Inni ba'uutu irra jira. Namni mee firoota koo namatti amanuutu salphataaf ofiisaatti amanuur. Nama Geediyoon tokko jedhamu tokkotu geggeessaa Israa'el ture. Geediyoon nama jedhamu tokkotu. Seenaa Israa'elii warri qoratan baay'een keessan arguu dandeessu. Geediyoon kuni utuu gara geggeessummaatti hin dhufin Israa'eliif geggeessaa utuu hin ta'in dura warra Filisxeemotaatu biyya Israa'eliin garboomsee ture. Bara sana keessa ture inni bara Filisxeemonni Israa'eliin garboomsan sana keessa ture. Garuu yeroo Israa'eloonni baqatan inni sin baqata ture. Yeroo isaan dhokatan inni sin dhokata ture. Iddoo tokkotti iyyuu seenaansa maal jedhaa? Geediyoon kuni ijoollee isaatiif, maatii isaatiif qamadii rukutuudhaa jedheetu iddootti daadhii cuunfanitti dhaqee qamadii rukutuu jalqabe gaaf tokko. Maaliif? Yeroo daadhiin cuunfamu miti waan ta'eef namni lafatti daadhiin cuunfamu nama barbaacha dhaquu hin jiru. Dhiirri eessa jira?
oobdiirra jira. Maal godhaa? Minaan rukutaa. Warri kun immoo warri diina isaanii kun warri diina Israa'el kun immoo oobdiirraa yeroo dhiirri minaan tumatee gombisaatti naqachuudhaaf jedhu dhiirarraa ari'aniitu maal godhaa jiru? Minaan isaanii saamaa jiru. Minaan isaanii fudhataa jiru. So Israa'el yeroo ofiisaa ilaalu ijoolleen maatiin waan nyaatan hin qaban jechuudha. Waggaa dhufu kana guutuudhaaf. Beelli biyyatti bu'aa jira jechuudha. Warra miidiyaan kun Israa'eloota kana miidhuudhaaf wanta isaan godhanidha kun. Ilaalaa gaamma Geediyoon kun taa'ee yaadeetu oobdii irratti rukutee ijoollee korkaa minaan afaansee keessaa buusuurraa dhokadhee dhaqee rukutadhee dhokatee dhaqee rukutachuutti ga'e. Utuuni dhaqee rukutaa jiru maaltu ta'e? Uumaan ergamaatti arge. Ergamaan dhaqee Geediyoon yaa loltuu jagna nanaa Waaqayyo si duukaa jiraa jedheen. Lakkii maali waaqa maaliitu nu duukaa jiraa yotu waaqi nu duukaa jiraate nu akkas ta'uu hin dandeenyu. Oduudhaan dhageenye nuyi yeroo inni nama wajjin ta'ee nama geggeessu mo'amuun akka hin jirre. Amma garuu mo'amnee garbummaa jalatti kufnee jirra. Anis kunoo dhokadheetan qamadii rukutataa jiraa. Ijoollee kootiif borii teebeliirra buddeen isaanii kaa'uudhaa jedheetan dhokadheetani kana godhaa jiraa. Amma namicha yoo agartan maal fakkaata namichi? Sodaataadha. Namichi maanni dhokatee jira. Dhokatee jira. Sodaataadha. Ija jabina hin qabu. Garuu maal jedhaanii irra natti haasa'aa goota ati jedhaanii jira. Gootummaan eessa jira? Geediyoon keessa jira. Geediyoon immoo argeeraa isa hin agarre. Beekaa isa hin beeku. Goota akka ta'e hin beeku. Goota akka ta'e hin beeku. Kanaafuu inni gootonni abboota keenya warra duriiti malee gootonni nu miti ani goota miti. Warra miidiyaan kana rukutee saba koorraa deebisuu hin danda'u. Qe'ee koorraa deebisuu hin danda'u. Yeroo isaan minaan saamuu dhufanii ofirraa ittisuu hin danda'an jedheetu maal godhaara? Dhokateetu qamadiitu maayira. Dhokatee qamadiitu maayira. Inni gara isaa dhufe kun garuu lakkii ati gootaa si keessaa humnatu jira. Humna sii kenna hin jenneen. Humni iddoo biraatii sii dhufa hin jenneen. Si keessaa humnatu jira. Humna kanaan immoo warra miidiyaan kana hundumaan rukutuu hin dandeessaa. Akkamitti immoo rukuttadhee akka nama tokko rukutuutti warra miidiyaan kana hunduma isaanii rukuttee balleessuu hin dandeessaati jedhe. Alaalaa gaam lolli kun maanni Geediyooniif akka nama tokko wajjin wallaansoo wal qabaa yeroo. Baay'inni warra miidiyaan hammami akka cirracha galaanaati baay'inni isaanii. Isinii galee sabi baay'een kun garuu Geediyooniif akka nama tokko duwwaadha. Humni warra miidiyaan rukutu sun eenyu keessara? Geediyoon keessara. Geediyoon kana beekaa hin beeku. Namichi kun dhufeetti maayiraa dhagaan jiru Geediyoon. Mallattoo garagaraan gaafa dhadhee mallattoo gurguddaa 3 kaawwate. Mallattoon sun sadan hundumtuu akkuma inni jedhe ta'an maal godhanii? Geediyoon eeyyee humni si keessa jira jedhanii mallattoon garagaraa itti dinqiin garagaraa itti. Ergamaarraa dhaga'ee milikkita garagaraa argatee ammayyuu maal ta'uu dadhabe Geediyoon? Humnatu ana keessa jira jedhee amanuu dadhabe. Humnatu ana keessa jira jedhee amanuu dadhabe. Kanaafan deddeebi'ee sitti iyyaan namni nama biraa keessa humni jira jedhee amana malee ana keessa humni jira jedhee hin amanu. Amma rakkinni Itoophiyaa eewu ni hiikama. Nama Itoophiyaatiin hiikama. Rakkinni Itoophiyaa nama Itoophiyaatiin hiikama. Rakkina Itoophiyaa Ameerikaatu hiikamiti. Rakkina Itoophiyaadhaa tokkummaa Awurooppaatu hiikamiti. Rakkina Itoophiyaadhaa United Nationiitu hiikamiti. Rakkina Itoophiyaatu hiika. Rakkina Oromootu hiika. Rakkina Oromootu hiika. Eewutu hiika, situ hiika. Inni hiiku si keessa jira. Ganaa dhaloota dhufuus eegamiti. Yookaan immoo waatu waaqarraa gadi bu'as miti. Waatu lafa keessaa ol ba'as miti. Lafi socho'uun bakka kaanis bu'uun irra hin jiru. Humni waa hiiku, waa geeddaru, waan karaarraa ce'ee karaatti deebisu, dimokiraasii hin jirre uumuu danda'u, biyya jeeqamaa jiru tasgabbeessuu danda'u, waraana ka'ee jiru hambisuu danda'u, beela hambisuu danda'u, iyyuma hambisuu danda'u, rakkina hambisuu danda'u, gidiraa hambisuu danda'u. Humni si keessa jira. Humna sana baasuudhaati. Humna sana gaafa argitu mul'ata jedhama inni. Humna sana gaafa argitu mul'ata jedhama inni. Kanaafi
mul'ata si keessa jiru, humna si keessa jiru, isa Oromiyaa jijjiiru, isa Itoophiyaa jijjiiru, isa Afrikaa jijjiiru, isa addunyaa kana guutummaa jijjiiru, isa dhaloota dhufaa jiran jijjiiruu danda'u sana akka baaftuun si gaafadha. Maal gochuudhaan? Mul'ata yookaan abjuu guddaa sana qabaachuudhaan. Asuma irratti hin fixa kana.